Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashuma harkafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota Zulamaashoo. Jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna. Kawanni qulqulluu irraa maddee isin baraa jiraatu. Ashuma harkafuun warroonni kiristaanaallee amantiif kustaanu soddaan qoodin hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin baraa jiraatu. Harallee waan addaa qabadhee isin dhufee jira. Obboleettiin teennaa maatii ofii sapiraayizii ajaa'ibaa gootechaadha haadhaa fi abbaa ofii akkasuma daa'imman ofiillee sapiraayizii ajaa'ibaa gootee qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akka isin jaallattan abdii guddaa isinirraa qaba. Asumaan gara manaa hin deemu asumaan asitti kennuudhaaf deemaa jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana maashaallah. Akkuma isin argitan kana kinootii kaabbaa kana jechuudha. Kaabbaa lama jechuudha, lama ajajja jechuudha. Haadha ofiitii fi haadha kaanitiif illee ajajjeertu jechuudha. Kaabbaan kan haawwatii lamaaniiti jechuudha. Akkuma isin argitan kana kaabbaan tokko kana tokkollee isinitti mul'isa jechuudha. Akkuma isin argitan kaabbaa jalaarraa qamisii qaba jechuudha. Kaabbaan qamisii ofirraa qaba. Namoonni barbaadan diizaayinii barbaadanii fi akkaataa barbaadaniin haadholee keessanii haawwatii keessanii ta'ee akkasuma abbaa keessanii fi obboleeyyan keessanii nama barbaadanii sapiraayizii akkanaa kana qopheessuu hin dandeettan isiniin jedha. Akkaataa isin barbaadanii fi diizaayinii isin barbaadaniini kaabbaan kun gurdii fi shurraabin illee hin hojjetama yookaan tisheertii jechuudha. Akkuma isin argitan kana kaabbaa lama isiniin jira kan nama lamaati. Kinootii lammaffaan kana jechuudha. Tokko ofirraa qabu lammaffaan kana lachuu ka jalaan uffatamu qamisiidha jechuudha. Akkuma isin argitan kana lachuu ka jalaan uffatamu qamisiidha. Asumaan manna haaraatti kennuuf deemaa jira jechuudha har'a. Yeroo tokko viidiyoon akkanaa kunniin xixiqqaa waan ta'eef jecha gadi isiniin dhiisu keessattuu wantoota akka meeshaa aadaa akkasuma uffata gadi isiniin dhiisu hin beeka. Sababni isin gadi hin dhiifnee fi wanta xiqqoodha waan ta'eef viidiyoo raabbii irratti illee namaan gahu. Akkuma isin argitan kan uffata daa'imman lamaaniiti. Daa'imni takka waggaa 10 takka waggaa 9 baay'ee waan wal caalullee hin qabu jechuudha. As biratti kaameraamaanii kiyya na haasofsiisa jechuudha. Isin garamoo as biratti jechuudha. Lama jechuudha. Tokko waggaa 10 takka waggaa 9 isiniin jedhee jira. Baay'ee waan wal caalullee hin qabu jechuudha. Xiqqishuma wal caalaa waan akkas wal caaluu hin qabu xiqqooma jechuudha. Akkuma isin argitan kana garaagarummaan isaa tokko akka waan qabattuutitti karabatii garaarraa qaba tokko hin qabu jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallaadha. Obboleeyyan lamaaniif jechuudha yookaan daa'imman lamaaniif jechuudha. Daa'imman isiiti jechuudha. Akkuma isin argitan kana jala isaa irraa qamisiin gabarii qaba jechuudha. Gabarii abbaa qaba jechuudha. Gabarii abbuu ta'ee kan nama hin mul'isne jechuudha. Jalaan akkasii waan garaagaraa kana fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Baqiidha. Sababni isaa daa'imman jalaan wanta akkas taayitii akka namni gurguddaan fayyadamu kana hin fayyadaman jechuudha. Paantii qofa fayyadamanii tulfaataa waan ta'eef yookaan ammoo michootiin kennuuf jechaadha. Sababa sana jecha gabariin akkan itti galuufi qaba jechuudha. Akka qullaa hin goone ittaansee shaamizii abbaate jechuudha. Shaamizii abbaa ofiitiif qopheessite jechuudha. Shaamizii qofaa miti akkasuma gaabiilleen hin jira. Akkuma isin argitan kana shaamiziin nama gurguddaa istaayilii ta'ee akkasuma akkaataan itti hodhamiinsaa akkana jechuudha. Kan nama guddaa istaayilii kanaan hodhame jechuudha. Kan nama guddaa akkuma isin argitan kana maashaallaadha. Footoo qofaa fi umrii nu ergite malee kanumaan furrumaa hojjanne jechuudha. Ittaansee gaabiidha. Gaabii kana yeroo baay'ee namni hedduu hin ajajata. Garuuyyuu gaabiif meeshaa aadaa akkasitti waan hagana adda waraabuu jechaan baay'ee namatti yoonni hin jedhu. Sababa saniif jecha hin waraabu. Gaabiin kun waan isin ajaa'ibu baay'ee ulfaata ol fuudhuu dadhabee jechuudha. Hedduu ulfaata na dadhabsiise maaliif baay'ee guddaadha waan ta'eef ka abbaa gadaallee hin jira. Inni kun garuu arsiidha. Arsiin kun keessattuyyuu baay'ee ulfaata. Baay'ee bareedaadhaallee guddaadhaallee inni kun jechuudha asirratti. In kolfaa jiraanillee guyyaan uffadhu dhiyaateera osoo jedhu kana kolfisiise. Gaabii kana ka qaba bituu qabnu abbootii keenya qofaaf osoo hin taane ofii keenyallee manaa dhabuu hin qabnu jechaadha. Yeroo hundaa osoo manaa dhabuu baannee irra bareeda. Meeshaalee haganaati jechuudha. Sababni gaabii kana manaa dhabuu nu hin qabneefi yoo keessummaan nu dhufee akkasuma yeroo tokko lukarra buufatanii taansee meeshaa aadaati jechuudha. Kan isin jette meeshaa aadaa ajaja 5 qaba jechuudha. Ajaja 5 keessa 2 asuma amma deema jechuudha. 3 ammoo gara manaa galaan jechuudha. Akkuma isin argitan kana ka amma deemu abbaa gadaa kanaa fi arsii tokko jechuudha. Argitanii meeshaan keenya akkana fakkaata. Meeshaa qulqulluu jechuudha. Hedduu bareedee
akka ajaa'ibaatti hojjetame jechuudha. Meeshaaleen kunniin manatti hojjetama, ajajaan manatti dalagama malee ka gabaa irra gurguramu sanii miti jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti akkaataa isin barbaadneen kirriin barbaade kirriidhaan kan shingaan barbaade yookaan simaagoon barbaade simaagoodhaan dalagamaaf jechuudha. Akkuma abbaan sun ajajatee dalagamaaf jechuudha. Inni kun aadaa Arsii abbaa gadaa ta'ee odaadhaan jechuudha. Yoo barbaadan Arsiin kunillee jechuudha. Akkuma isin feetaniin callee bullee tokko hin jira, calleen daalachi tokko illee jira. Akkuma akkaatuma isin feetaniin jechuudha. As biratti viidiyoon akkasiin biraanee dheerandeef nama biraatiin hojjedhaa nama biraatiin kennee sabareen isaa kinoota jechuudha. Sabaree kana dhabuu hin qabdanii an dogongoraan yeroo kiyyaasaan ka cufaa hojjechiisa jechuudha. Baay'ee dogongoree baay'ee nama fayyada. Nam tokko maa waa sa'a qabaallee jedha. Sa'a qabaattanii qofaaf miti. Namni magaalaallee aanan bitachuun isaa abadaniin oolu. Namni bunaaf aanan fayyadama waan ta'eef aanan fayyadamuun buna fayyadamuun hin oolu. Yeroo buna fayyadamtan san jechuudha. Suuqillee yoo itti bitattan leetirii takkallee haa ta'u gimmaashallee haa ta'u hedduu isin fayyada jechuudha. Akkuma isin argitan kana killi kun marqa itti nyaatama jechuudha. Keessattuu dubartii yeroo deetee killa kanatti baasaniif jechuudha marqa. Akkuma isin argitan kana maashaallah osoo killa carraan nama godhee jechaadha. Carraan osoo namaa taasisee chaansiin gurguddaa argatanii killa irra gurguddaa osoo nama aggaatame baay'ee bareedaa hin argamu yeroo baay'ee wanni akkasii suni xixiqqaa kanniintu nama gaha jechuudha yeroo baay'ee osoo killi gurguddaan nama ga'ee baay'ee bareedaa marqa itti nyaatan waan ta'eef warroonni meeshaa aadaa jettan sabaree banaan malee jettan sabaree cufan jedhee wallaahi baay'ee na gaabbisiisee wantomaa wanti godhu tokkollee hin jiru sabaree banaa osoo taate aanan itti fudhadha. Baay'ee na gaabbisiisee namni kamiyyuu jechuudha. Aanallee haa ta'u nama biratti illee haa ta'u hojjechani sabaree cufaaniin ajjinaa isiniin jedha. Dogongora hagasii dogongoree jira namni osoo banaa ta'ee baay'ee nama fayyaddi. Sa'a qabaatanii qofaaf osoo hin taane suuqii irraallee namni ima bitata. Bitattanii itti fayyadamtaa waan ta'eef isin fayyadaa isiniin jedha. Akkuma isin argartan kana maashaallah. Meeshaa aadaa keessaa kan jaaladhu jechuudha. Abbaa gadaa odaa kanaan jechuudha baay'ee jaaladha. Hedduun itti tola jechuudha. Abbaa gadaa noormaanii kan osoo hin taane abbaa gadaa odaadhaan baay'ee namatti tola hin bareechisa callee bareechisa akkana fakkaata.